godina Wallaggaa Ba'aanaa Giddaa ayyaanaatti haleellaa hidhattoota faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiruun guyyaa har'aatis itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni dubbifnee akka ibsanitti Oromoonni magaalaa guututti akka hin baanetti marfamuudhaan haleellaan irratti banamee kan ture yoo ta'u guyyaa har'aatis gochi suukanneessaan kun itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa Maadii Abdul Baasitiin isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Ba'aanaa Giddaa ayyaanatti haleellaan hidhattoota faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiru guyyaa har'aas itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni dubbifnee akka ibsanitti Oromoonni magaalaa guututti akka hin baanetti marfamuudhaan haleellaan irratti banamee kan ture yoo ta'u guyyaa har'aas sochiin suukanneessaan kun itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuutu himame. Amma sa'aatii 4 jalqabe ganamarraa amma akka malee dhukaa jira. Oromoo magaalaa kanatti kan jedhuun duuba deebi'anii dhufanii humna dabalataan naan jechaa turan. Qabatanii jiru bakka Tullugaanaa jedhamu tokkotu jira achi keessaati. Tullugaanaa sana aanaa Abee Dongoroo ganda Tullugaanaa kan jedhamtu wayii jira. Achitti dhiyoodha baay'ee bakka sanaatti humnaan galaa jiru. Garmalee dhufaa jiru motoraan makiinaan dhufaa jiru dhukaasni akka maleetti jira. Sa'aatii kana naan jedhama. Haleellaan guyyoota sadiin darbaniif Oromoota magaalaa guutiin irratti gaggeeffame akkaan suukanneessaa ta'uu fi gocha kanaan daa'imman irraa eegalee hanga hawwanitti kan miidhaman ta'utu himame. Waljijjiirraa dhukaasaa cimaan gaggeeffamaa jiraachuu kan himu jiraatan Oromiyaa 11 dubbise hidhattoonni Amaaraa guyyaa har'aa humnoota poolisii Oromiyaa irrattis miidhaa guddaa qaqqabsiisanii jiraachuu himeera. Waraana mootummaa sanallee haleelutti jiru. Humnaa ol waan kananiif meeshaa gurguddaa hidhatanii waan jiraniif riphanii bakka qabatanii jiru. Isaanillee akka malee dhaamutti jiru. Ijoolleen baay'eetu dhaame. Humni mootummaa kunillee ijoollee liyyoo humna addaa Oromiyaa sanadha. Baay'eetu rukkutamee amma isaanuma rukkutaa jiru. Isaan uummatatti hin dabarsine saharraa kan amma isaanuma dhaamaa jiru. Humni finxaaleyyii faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa kaampii humna addaa poolisii Oromiyaa magaalichatti argamu marsuudhaan haleellaa cimaa gaggeessaa jirus jedhameera. Kana malees kaampii kana keessa humna addaa poolisii Oromiyaa fi uummata nagaa lubbuu oolfachuudhaaf bakkichatti walitti qabamantu jira jedhameera. Hanga odeessi kun qindaa'utti dhukaasni gurguddaan magaalattii keessatti dhagahamaa jiraachuus jiraattonni himanii jiru. Haleella suukaneessaa humnootii hidhattoota Amaaraan gaggeeffame kun sanbata xiqqaa waaree booda irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa 11 dubbise himanii jiru. Mootummaas ta'e mootummaa miti yoo ta'e maaltu waan jiru beekaa hundumtuu kan arginu walajjeesaa gaafa barbaaddu ol baatee ajjeestee mana gubdee horii uffattee deebiti. Kaasaa turan kaleessa guyyaa guutuu kaasanii bakka arganii baasanii awwaalaa turanii kan manatti manni itti cufamee bakka hin argamnetti lafa dachaa keessatti dudu'e baay'eetu jira. Sanallee barbaadu kaasuutti jirra. Har'a kanaaf gaafa kaanu indegenaa dhukaasni adda ta'e dhufeen irratti banamee namoota afaan barbaadutu jiru. Warra magaalaa keessa jiran manatti kan cufatee manatti cabsanii galanii achumatti kan manni cufame baay'ee waan jiruuf agarraa kana fillee jira sanatu barbaadutti jirrudha. Kan amma sa'aatii kana laftee dhagaanneetu namoota du'an kana awwaaluuf gaafa baanu dhukaasni akka malee dhukaa jira. Jarri immoo itti galagalanii ijoolleen humna addaa Oromiyaa kun isaan faana wal waraanaa jiru. Amma gara keenyatti hin dabarsine yeroo maal takka dhufaa jiru hin beeknu kan jiru isaan yaadni isaanii. Duguugaa sanyii Oromoota magaalattii irratti gaggeeffameen hanga ammaatti lubbuun namoota ajjeefamanii qaama walabaatiin ibsame hin jiru. Jiraattuun magaalaa guuttiin akka ibsitetti humnoonni hidhattoota Amaaraa kunneen golee magaalattii afranuu marsuudhaan erga seenanii booda poolisoota humna addaa magaalattii keessa turan irratti dhukaasa banuudhaan garii erga ajjeesanii kuuwwan ammoo baqatanii magaalattiis to'achuu danda'anii jiru jette. Jiraatan naannichaa guyyaa har'aa dubbifnes kanuma mirkaneessuudhaan humnoonni finxaaliyyii Amaaraa aanaa Abee Dongoroo ganda Tuulluu Gaanaa jedhamtuun konkolaataa fi motoraan baay'inaan gara magaalattiitti seenuudhaan dhukaasa gurguddaa raawwachaa jiru jedheera. Haleellaa humnoonni Amaaraa fi mootummaan qindaa'uun Oromoota nagaa irratti raawwachaa jiran mormuun yuunivarsiitii adda addaa fi manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriira mormii kana irratti sagaleen keenya haa dhaga'amu kan jedhan waraana waliigaltee mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin duguuggaan sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu gaafatan. Guutuun gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyaata. Haleellaa humnoonni Amaaraa fi mootummaan qindaa'uun Oromoota nagaa irratti raawwachaa jiran mormuun dhaabbileen barnoota olaanoo fi manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriira mormii kana irratti sagaleen keenya haa dhaga'amu kan jedhan waraana waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin duguuggaan sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu gaafatan. Hiriirri mormii barattoota Oromoo fi uummata Oromoo makate guutuu Oromiyaa keessatti dhagahamaa jira. Barattoonni yuunivarsiitii Dirree Dhawaa duula qindaa'aa hidhattoonni faannoo Oromiyaatti banan balaaleffachuun hiriira mormii guddaa kaleessa galgala irraa kaasuun gaggeessaa jiru. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Dirree Dhawaa sagalee tokko yakka duguuggaa sanyii kana balaaleffachuun dirreetti akka ba'anis ibsanii jiru.
Hiriiricha ajjechaa fi buqqaatii hidhattoota faannoo balaaleffachuun cinaatti yakka hammaataa Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jiru akka gurri addunyaa dhagoof gaafachuu dabalata ja'an. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni Yuunivarsiitii Amboo haleellaa humnoonni Amaaraa fi mootummaan qindaa'uun uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran mormuun Yuunivarsiitii Ambootti hiriira gaggeessanii jiru. Barattoonni Yuunivarsiitichaa sagalee tokkoon duguuggaan akka sabaatti uummata Oromoo irratti humnoota kanneeniin raawwatamu akka nu dallansiisee jiraas jedhan. Uummanni Oromoo badii tokkoon malee qe'ee isaatti dhumaa akka jiru kaasuun Oromoon tokkummaan kee duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamu akka ifirraa deebisuus yaamicha taasisan. Godina Baaleettis barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Bidiree hiriira mormii kana ba'anii jiru. Bifuma wal fakkaatuun aanaa madda Walaaboottis barattoonni hiriira mormii ba'uun ajjechaa duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamu akka dhaabbatu gaafatan. Ajjechaa jumlaa lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru mormuun hiriira kan ba'an barattoonni Yuunivarsiitii Finfinnee ajjechaan kun itti yaadamee kan raawwatame ta'uu fi jibba Oromoof qaban kan agarsiisu ta'uu ibsan. Barattoonni hiriira ba'an ajjechaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu, haleellaan humnoota naannoo Amaaraa fi humnoota mootummaan raawwatamu cimsinee balaaleffannaas jedhan. Duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamu mormuun magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni mana barumsaa bultii addaa hiriira kan ba'an yoo ta'u, ajjechaa suukanneessaa faannoo Amaaraatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatus gaafatan. Yakka bara Minilik caaluutu uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira kan jedhan barattoonni kun itti xiyyeeffatanii aanaalee naannawa daangaa jiran irratti raawwatamaa jiru Oromoo balleessuuf jecha akka ta'es kaasanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Iluu Abbaa Boor Yuunivarsiitii Mattuu keessattis hiriirri mormii bahamee jira. Barattoonni hiriira mormii ba'an akka jaanitti ji'ootaaf Oromoota daangaa irra jiraatan jumlaan ajjeesuu fi buqqaasuun qaamolee hidhannoo qabu kan mootummaa biyyattiin deeggaramuun raawwatamaa jiru ammatti akka dhaabbatus gaafanna jedhan. Oromoo fi Oromiyaa baraaruuf wareegama barbaachisu marani taasifnaas jedhanii jiru. Akkasumas morma muraa fi ajjechaa suukanneessaa faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa Oromoo irratti yeroo ammaa raawwataa jiran balaaleffachuun barattoonni Yuunivarsiitii Adaamaa hiriira mormii guddaa gaggeessan. Barattoota Yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii hiriira ba'an irratti qaamonni mootummaa tarkaanfii fudhachuudhaan barattoonni akka miidhamanis gabaafamee jira. Haaluma wal fakkaatuun ajjechaa jumlaa hidhaa fi buqqaatiin saba Oromoo irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba jechuun hiriira mormii kan godhan barattoonni Yuunivarsiitii Haramaayaa duguuggaa sanyii Oromoo irratti godhamaa jiru kana mootummaan ammatti dhaabuu qabaas jedhan. Akkasumas bifuma wal fakkaatuun Harargee lixaa magaalaa Galamsoo keessatti barattoonnii fi hawaasni waliin ta'uudhaan ajjechaa Oromoota daangaa irra jiraatan irratti raawwatamaa jiru mormanii jiru. Uummanni nagaa qe'ee isaanii irratti ajjeefamaa fi gubamaa osoo jiru callisuu hin dandeenyu kan jedhan nurraa dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru. Yakka suukanneessaa raawwatamaa jiru kana keessaa mootummaan yoo harka hin qabaanne ammatti dhaabsisuu akka qabus gaafatan. Haaluma wal fakkaatuun haleellaa humnoonni Amaaraa fi mootummaan qindoominaan uummata Oromoo irratti raawwataa jiran mormuu Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hiriirri gaggeeffamee jira. Duguuggaan akka sabaatti uummata Oromoo irratti waggootaaf humnoota kanneeniin gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatus gaafatanii jiru. Akkuma beekamu guyyoota lamaan dura hidhattoonni faannoo jedhamuun beekaman lammiilee nagaa jumlaan eega fixaniin booda namoota ajjeesan morma isaanii muruun qabatanii yeroo dhaadatan viidiyoo waraabame miidiyaalee irratti mul'ataa ture. Gocha suukanneessaa dhalli namaa akka isaa irratti hin raawwanne kana mormuun guutuu Oromiyaa keessatti guyyoota lamaaf walitti fufee hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti humnoonni naannoo Amaaraa haleellaa bananiin lubbuun namoota lamaa dabree jira. Humnoonni faannoo haleellaa banan kanaan lubbuu namaa dabarsuun alattis qabeenya uummataa guddaa mancaasaa jiru. Humnoonni kunneen meeshaalee waraanaa ammayyaa fi ciccimootaan hidhatanii akka socho'aa jiran jiraattonni eeranii jiru. Konkolaataa poolisii naannoo Amaaraatiinis akka socho'an itti dabaluun ibsan. Addi bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo akka if ittisuuf waamicha dhiyeessee jira. Aabaan ibsaarra baasee weerara uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ajjeechaan suukanneessaan uummaticha mudate buqqaatii fi yakkoonni bifa garagaraa uummaticha mudateen sadarkaa hammaataatti ce'ee jiru jedhee jira. Guutuun gabaasa kanaa Qumbii Gidaabootiin isiniif dhiyaata. Addi bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo waan danda'uun akka of tiksuu qabu waamicha dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo ibsa guyyaarraa baasee weerarri uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ajjeechaan suukanneessaan uummaticha mudate buqqaatii fi yakkoonni bifa garaagaraatiin uummaticha mudatan sadarkaa hammaataatti ce'aniirus jedhe. Gareen shororkeessaa milishaa faannoo mootummaan leenjifamuu fi hidhachiifamu fuula isaa guutuutti gara Oromiyaatti naanneeffachuun yakka suukanneessaa uummata Oromoo irratti raawwachuu itti fufeeras jedhe.
Ibsichi erga sirna milikii as uummata Oromoo gara jabinni akkasii mudatee kan hin beekne ta'uu ibsuudhaan yakki mootummaa amma jiru jalatti uummata Oromoo mudataa jiru kan yeroo kamiinuu ol hamaa ta'uu hubachiisee jira. Garee milishaa fannuutiin gara jabin inni dhumaa uummata Oromoo mudachuus ibsichi eeree jira. Uummanni Oromoo daangaa ceeqee ormaa hin weerarre kan jedhe ABO'n uummattoota isa waliin jiraatanis jaalalaa fi kabajaan uummata waliin jiraatu ta'uu yaadachiisee jira. Uummanni Oromoo haleellaa qe'ee isaatti itti dhufe kana mirga ofii ittisuu uumamaan qabutti dhimma bahuudhaan kallattii isaaf aanjee kamiyyuu tokko ta'ee ofirraa qolachuu akka qabu ABO'n waamicha dhiyeessee jira.